waraqaa qabduun cayyooni karaama irrattiini wanti shakshakkeef tokkittiin jiruni. Kanan baradhaa geenyu hundi eenyayyuu. Okay, waraqaa qabdu taanaan yaala sana argachuu hin dandeessu otoo maallaqa qabaattis. Baasuu danda'u. Baasuu danda'u akkas ta'uu danda'a akkas Birriidhaan ba'uu danda'a maali ijoollee inuma beekna waan Dubaay keessaa birriidhaan ba'uu danda'a mucayyoo waraqaa hin qabdu edda waraqaa hin qabaanne immoo waan qabatamaa ta'een waraqaanan ba'uu danda'u immoo birrii ta'uu danda'a birrii iddoo kanatti gaafachuu danda'a birrii gaafatamu sana immoo mucayyoon kun qabaachuu dhiisuu dandeessi kanaaf irratti hirmaachuu qaba namni. እሺ አጋሩ እኔ ለወረቀቷ ከፍላለሁ ያለች አጋሩን አከስ ጀቻ ጅርቲ ከወረቃሺ አኒነን ከፈላፊ ቻርቲ አጋሩን ቆይ ልሳባት አጋሩ ማለት እህቴ ልጅ ለማታውቁ ቆይ ልሳባት አጋሩ በዚህ አጋጣሚ ሮን ገርጋርስ በርባዳሙ ከራን ገርጋርሳ ኦቦሌሰ ከይ ማረኪ ፊሌ ብሪ ባዬ ከኝ አጋሩ አስኪ ወይማ ኦሮምኛ ሰማርለው ማውራት እንግዲህ ችግር አለ እየሰማዋችሁ ነው የወረቀቷን እኔ ከፍላለሁ የህክምናዋን ወረቀት ደግሞ ለሚችሉ ሰዎች ላኩና ሰርጀሪም ላያስፈልጋት ይችላል ስለዚህ ለሰርጀሪ ሳትቾክሉ ወረቀቱን ለኔም ላኪልኝ ለሌሎችም ኢትዮጵያ ላሉ ዶክተሮች ላኪና ቼክ አድርገን ሰርጀሪ ታረጋለች የወረቀቷን ግን እኔ ከፍላለሁ ላንቺ ልክልሻለሁ ስንት ነው 7000 ድራም አዎ 7000 ምናምን 8000 ድራም እሺ 8000 ድራም አንቺ ጋር አስገባለሁ እሺ ሆዲ ገሚ ወረቀት ነኝ በትንሽ ብር ይሰራላት ሰው የለም ሞዴ እሺ አንድ አይነት ነው እስከ 5000 የሚሰራ ሰው የለም ስፖንሰር ካገኘን እንፈልጋለን ግን የለም እንደዛ ትንሹ ራቹኮ it's okay 8000 ልክና ከተረፈም የሚያስፈልጋትን ታድርግበት አኔ ከነን ሲንጀ ደጋሜኮ ወይ ኑሬ ፋዱ ቢሲቲ የሮናቺ ጅሩ ቱሬ ኑሬ እንጅሩ ገሜኮ አጋሩ ጄኔ ቆንጆ የኔ አጋሩ በጣም ምናመሰግነው ከዚያ ታገኝ ባይኔ ጋይስ ምን ተከሰን አጋሩ ቤክቱ የሮ ገርጋርሳ ጀኔቴኙ በከኑቲ ገርጋርሳ ጀኔቴኙ ሁንደት ኡፍቴ በመረከቴ ዋንደንዴስ ነው ማለት ነው ማለት ናገለቴ ፈጣ ነማከሲሌ ፎሎ ጎዳለ ማት እንደ ነማከሲ ማለት ጎዳለ Oga obbolessa keenya mubarak namoota baay'ee gargaaran keessaa tokko አዎ እንደነ ሙባረክ እንዳንሸወድ እሱም ብቻ ወረቀት ብቻ አምጡ ay gamme amma rakkisaa waan ta'eef jechuudha namni amma shakkii akkasii waan qabuuf isin deematti dookumentii jiruu hunda wajjin askaan jechuudha ta'e sanii jirtan udama nama karaa keessa jiru waan nubetti jiran አጋሩ anaaf miti dargamme kun beeke chaari namoota malee tatu wayya ibeen qaxaroo namaa qaba teetruuto bakka boru deemnee waraqaa baasnee aguuru asirratti yaada xiqqoo tokko fakkeenyaa fi borittoo beellamtanii waraqata sana boritti baasuu danda'uudha qabdu. Siigalee mautu fakkeenyaa waraqanni sun boritti waan isinii ba'u amantummaa qabaachuu qabdu. Ragaan isinii ba'u. Siigalee bor jettanii ragaan isinii hin baane rarree afa waan ta'eef boritti waraqaan ragaa dhukkufachuu sii maal akka gaafatamte isinii ba'a yoo ta'e boritti beellamtu. Asumaan mootuma ragaa mana yaadaan argate yoo boritti beellamtanii isinii ba'uu didee rarree si jala rarree afa si galee kanas itti yaaduun gaariidha jechuu barbaadeetan. Akkamitti nu ba'a mana yaadaatii ragaa akkamitti argachuu dandeenya bor argachuu dandeenya bor dirqama nu bira gaa waan jedhanu yaada keessa galchuuni gaariidha yookaan immoo guyyaa lama bira nu bira gaa waan jedhus immoo yaada keessa galchuuni gaariidha. maal seete tokkummaa sirriidha wannati jechaa turtuun hundi isaa sirriidhaa guddaan si galateeffadha nama akkatti yaada kaasee nu gaafatuun barbaada dhimma kanarratti guddaa galatoomii maaltu jira seete akkuma beektanii mucoon kun waan hedduu fees gochaa turte odoo kun hin ta'in dura jechaadha kana dheeduu baddeebee lakkaa'u sanaan dabalatee immoo dhukkubbiin kun irratti dabalame dhukkubbii kana gaafa irratti dabalamu
gara leegaali waa in goona jennee gaafa deemnu akka waraqata illee hin qabne dookumentii guutuu akka hin qabne bira geenye sanaaf waa gochuudhaaf baay'ee nu rakkisisii galee inni tokkodha. Inni dhimma gargaarsa barbaadu ta'e guddaa galateeffannaa amma nama ishii gargaaru arganne isaanii erga xumurree booda gara doktaraatti waggaa deebinu doktorri maal jedhee waan hundaa har'a tiriit gochaa jiru qoricha kennaafii jiru waan sarjariin dura godhamu jechaadha gochaa jiru. Nyaatarraa dhaabaniiru bishaan waan hundarraa dhaabaniiru kanaan booda haasofsiisnee ture meedikaal doktoraa sana galgala kana faasigaa wajjin hin gamme waliin taanee falmattu taanee haasofsiifne. Diteelii isaa boru isinitti himna. Sarjariin taatii hin taatu boru isinitti himnaa nuun jedhan sii galee isumaan dura yommuu amma gaafa akkas jedhanii atleast sarjarii yeroo godhan hospitaala biyya kanaatti achi booda faayinaalii irratti ka qarshii amma akka ta'e akkaawuntaantii bira deemtee diteel kan si gaafatan. Isuma dura iyyuu wannoonni amma godhaman kanaafillee mucoon kun homaa hin qabdu. Sitanimmaa isumaaf namni kamiyyuu namni as jiru immoo qaamaan si bira dhaabbatee yeroo isaa gubee amma dandeessi qarshii si gargaaree waan hunda siif hin xumurre sii galee sanaaf mucoo kana oduu asiif achennu oduu aseennu gidduutti dhabuu hin qabnu. Mucoon kun sagalee nama baay'ee turte ifa nama baay'ee turte ijoollee baay'eedhaaf ofiishii odoo rakkachuu sagalee taatee furmaata taatee turte. Har'a ofiishii furmaata dhabdee odoo bira geessanii ilaaltanii imimmaan ija ishii keessa yaa'a. Imimmaan bichaa hin dubbattu sitti. Imimmaan bichaa keessa yaa'a ija ishii keessa sitti immoo warra achi jiran jecha. Sun immoo waan keessi ishii jiru waan ishii dhaga'amu waan baay'ee qabu baay'ee waan qabduuf akkasitti har'a gaafa agartu qomoo tokko dhabuu saba tokko dhabuu nama ishii qabu dhabuu tokkotu itti dhaga'amaa jira mucoo kana. Isumaafillee akka ishii bukkee jiru amma kunumti mataa ishiidhaaf waan guddaadha. Nuti gochaa jiru kun asin gochaa jirtan kun ishiidhaaf fayyina nama beekuuf jecha gargaarsa guddaa si galee kanuma nama dhabee aamileen illee miidhamee jira mucoo kana aamilee ishii illee miidhame aamilee irratti hojjechaa jirra amma achi booda immoo gara fayyina ishii irratti hojjechaa jirra faayinaanshaali biildi ishii gochuu qabna meentaalii waan hunda kanarratti kan hojjechuuf jirru ammaaf gargaarsi godhamu kan waraqaa ishii achi booda waraqaa ishiitiif godhamee booda immoo haala meedikaalaa dokumentii hundoo barbaadan boru isiniif hin dhiyeessaa isiniif dhiyeessinaa qabna of biraa ammas waan hundiyyuu jechaadha. Soo sanaaf waan hundi faakti kan ta'e namootaaf hin ibsinaa akkamiin akka gargaaramuu qabdu mana eenyutti yoom akka ta'u gargaarsa akkamitti akka ta'u koreen dhaabateet murtiin kennamaa haala sanaan itti deemnaa seera qabeessaan isa dursa kan dursu gin waan amma godhame kanaaf guddaa galateeffannaa warra waraqaa ishiif gargaarsa godhe hundi keessanuu kana beekaayii kanaadha kan ta'aa jiru wanni jiru xiqqoo waan cimeefidha kan fuula namaa dhaabachaa jiru ishee. Sanyii koo sirriitti nuuf ibsite manni bakki gargaarsaa murtaa'eera yookiin faasigaa bira ta'a yookiin gammee bira faasigaa bira haa ta'u sarratti walii gallee yooma haa ta'u isa jedhu irratti amma fakkeenyaaf akka namni hundumtuu jechaa jiru guyyaa achi fageessuun sirrii miti jechaa jiru. So boru ganama murtoo darbee adda adda baafatanii booda boru ganama boru galgala mana faasigaatti otoo gargaarsi ta'e maalittu si? Bareedaadha baay'ee bareedaadha mana faasigaatti boru galgala hundi keessanuu mee yaadatti kennaa kanarratti. Hundi keessanuu yaada. Kanarratti namni komii qabu jira natti hin fakkaatu. An komiin qabu kanarratti baay'ee nan deeggara yaada kan. Galatoom tokkummaa. Ani yaada tokko dubbadhu. Ishii falmatu dubbadhu. Akkuma amma jettan sanyiin boru ganama kootuuti sa'a 8 irratti hin galchu waan ta'eef sanyiin kootuuti waan jiru hadda baasiifiiti akkuma isaan jedhan akka uummatatti toluufis waraqata sana baasiiti. Sabaaf ifa godhaati akkasittiin itti deema boru ganama jechuudha sa'a 8 irratti. Okay, yes, inni flash. Yaada gaarii boru galagachaa. Akkuma faasigeen jettee doktoroonni har'a isaan bata waan ta'eef morra har'a dhufanii seenanii wuxxeetii boru sitti himna'anii garuu kaleessaaf engadda kan isaan jedhanii akka coomaatti garaashii keessas lapheeshis
affanee kan jirudha. እና አማማቲ midhaanis bishaanis ittiin kennin jedhanii gulukoosiidhumaan jirti. Kana jechuun meebii saarjarii gochuuf ta'uu danda'a waan ta'eef waan ta'eef akka achitti ilaalanii miti inni ulfaata rabbi dhugaa dubbachuuf taanaan nama bakka kana jirutti amma makka ulfaatu anatu beeka kan halkan amma kanaa miti halkan tokko turuun inni ulfaata akkatti namni tokko tuu midhaan bishaan hin nyaatin jechuudha. Amma ishiin bishaanis midhaanis hin nyaanne gulukoosii qofaadha kan kennamuuf jiru. Innaa akkasiin siniin jedhaa uummata kiyyaa ganneen nama tokko miti Oromoo hundaaf tokko kaleessa akkuma nama hundaa bu'aa turte sinis immoo har'a nama baay'ee gargaartiitti. Sinis immoo har'a ganni akka gargaartanidha kan siniin jechaa jiru. Gargaarsa keessan barbaadde obboleettiin keessan. Hundumti keessan dhageessaniitu anillee har'an viidiyoo gammiin hojjeteen argee viidiyoo gammee viidiyoo keetti agarsiisuu dandeessa? Baneeta. Obboleettiin keenya gammii akkuma agartanii fuula keessan jiraan humna keenyaan jirtiin obboleettiin keenya adaraa keessa sinjannaatii ilmaan Oromoo waan qandamii adaraa sinjaa namni gaafa du'e namaa bo'uumannaa amma na bukkee dhaabadhaa sinta jirraa fuuldura keessan dhaabannee jirraa yaa jalanaas dhumaachaa jirraanii bishaan kun baay'ee midhamtee jirti. Dheera garuu maaliif ani kana kaasuu barbaade didee 20 gaafatamtee nu qaqqabaadanii yaalchifnee turre kuni tarii birrii aganas gaafatamteetti dhukkubni ishees dhibbaa tarii oppiresoona ta'uu malti tarii isa jettan kana fakkeenyaaf dooktoroo oppiresoona ta'uu tarii dhiiftanii ragaatti fakkeenyaaf oppiresoona taati dooktoroo isiniin jedhee ofii keessanii tilmaamaan osoo hin taane jechuudha. Ofii keessanii dooktorii waan isinitti hime jechuudha. Oppiresoona taate jedhee dooktorii jala muree isinitti hime oppiresoona taatii jettani. Maallaqa amma kana gaafatame maallaqa amma kanaan oppiresoona ta'uu barbaaddi. Yoo immoo tilmaamaan oppiresoona taate jettani kunuu hammamnu deemsisa waan jedhu ilaaluun gaariidha. Natti fakkaataa jechuudha. Akka miidiyaa kanatti qoobadhetti. Isinii galee amma fakkeenyaaf falmattuun kakaaftee tariidha kan isiin kaafte oppiresoona ta'uu malti tarii borii muwwixxeetii waan jedhu kaafte. Tarii kun immoo oppiresoona ta'uu dhiiftiidhas malaa jechuudha. Ammas immoo maallaqa kana guddaa gaafatamte immoo xiqqaa gaafatamte. Ka jedhamus immoo keessatti ilaaluun gaariidha. Uummataa wanta akkanaa sirriitti fagochuun baay'ee barbaachisaadha waa'ee waan nama nuufanii. Kana jechuun immoo yaaduma keessan qabaanuu akkasiin miidhamte argeera. Ija godhadhee ani illee irraa dubbachuuf namni biraa illee irraa dubbachuuf fudhatee ol ka'uu fi isheen nama Oromoo hundaaf iyyaa turedha. Keessattuu ijoollee mana madaamii keessatti rakkataniif yeroo hedduu sagalee ta'aa turte namoota dhibamaniif jechuudha. Dhibeesii kana sirriitti immoo adda baasuun keessanii tarii keessaa balleessaa jechuu barbaadeetanii galatoomaa hundi dogoggore ammallee dhiifama. Tokkuma yaadni kee sirriidha. Gammee koo maal goona seetan isin boru nama fuuldurattis bahuudhaaf maal akka jedhamte. Mammaa kana fidaa ganneen nutti agarsiisaa yoo jedhanii akka sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 4 irratti gannee arguu hin danda'an. Mikinaatuun sa'aatii asii sa'aatii 8 walakkaan irratti nama baasu waan ta'aniif akkuma kana akkuma kana ishee jira jechuudha. Laayifii ishee bannee irraa keenyee bahuu dandeessaanii. Laayifii ishee gammatti irratti qabnee kaa'uu dhiisnee bahuu dandeenya yookiin dubbisa ishee. Yeroo laayifii sun eegisiin jette Gastii bannee irratti alatti baatan. Bakka akkasittis hin danda'amu. Yaada gaariidha. Furachaadha. አማርፋ ነሳፍ ሚጆል በአማርኛ ወሩት እሺ ነገ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ የፋሲካ ቤት ሁላችንም ተሰብስበን ከእህታችን ገኒ ሁላችንም በምንችለው እርዳታ እናደርጋለን። ቦሩ አልከን